Akkam jirtu daawwattoota keenya OBN International irraa oduu qabannee dhiyaannee jirra. Oduu waliin an Alamaayyoo Qannaati. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahimad lammiilee Itoophiyaa giddu gala bahaa jiraatan waliin mari'achuuf akka jiran Ambaasaadder Suleemaan Daddafoo himan. Akaaluu Baqqalaa gabaasa dabalataa qaba. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahimad lammiilee Itoophiyaa bahaa giddu galaa jiraatan waliin mari'achuuf marichas guraan dhala 5 hanga 7 akka ta'amuu fi kanaafis qophiin barbaachisu godhamaa jira jedhan United Arab Emirates Ambaasaadder Itoophiyaa Suleemaan Daddafoon. Qophii kanas godhaa kan jiru hooggansa embaasii keenyaatii fi waajjira konsul jeneraalii Dubaay haa ta'u malee qophii godhaa kan jiru hawaasa lammiiwwan keenya kan biyya kanatti argaman hundi namoonni dhibba hedduutti lakkaa'aman koree adda addaatti ijaaramanii ijaarsa adda addaatiin garaagarummaa tokko malee akka waliigalaatti qophii guddaa godhaa jira. Mariin kunis egeree Itoophiyaa fi akkaataa kabajaa fi mirga lammiilee eegsuun danda'amu irratti xiyyeeffata jedhan. Waa'ee nageenya guddina siyaasaa biyya keenyaa irratti xiyyeeffatanii marii akka godhuu danda'an beekna. Karaa lammiiwwaniitiin namoota waa'ee jiruu isaanii, waa'ee jireenya isaanii akkasumas waa'ee biyya isaanii kaasuu akka danda'an. Kanaafuu ajandaan murtaa'e kan daangeffame guduu hin taane dhimmoota biyya keenyaatii fi dhimmoota lammiiwwan keenya, dhimmoota hawaasa keenyaa biyyaaf ala jira hunda irrattuu kan hundaa'e ta'a jenneetiin hin eegna. Waltajjichi lammiilee Itoophiyaa hundaafuu banaa akka ta'es dubbatan. Biyyoota jiddu galeessaa kan jedhaman Middle East countries kan jedhaman Saudi Arabiyaa, Libaanos, Kuwait, Qatar, Bahrain, Oman biyyoota kanneen keessaa kan dhufan ta'a. Waltajjiin kun waltajjii yeroo dheeraa keessatti al tokko argamu. Waltajjii carraa guddaadha. Uummanni keenyaa fi muummichi ministeeraa keenyaa wal arguuf carraa guddaadha. Kana waan ta'eef daangaa malee akka oduu tokko dhageenyutti namoota murtaa'e qofatu argama kan jedhamu kanaa miti. Daangaa malee argamuun hin danda'amu. Waltajjii kanarraas wanti eegamu yeroo himan. Namni lamaanuu akka hubannoo argatu godha. Mootummaan haala qabatamaa uummanni keenya biyyoota kanneen keessatti irra jiru akka hubatu godhudha. Karaa biraatiin haala qabatamaa mootummaan irra jiru. Mul'ata mootummaa kanaa gara biyyi keenya deemaa jirtu haala qabatamaa biyya keessa jiru uummanni as jiru kun sirriitti akka hubatu godhudha. Gara gamni lamaanuu hubannoo argachuu qaba jechuudha. Waldaan hawaasa Oromoo Minisootaa uummanni Oromoo lakkoofsa uummataa bara kana Ameerikaan geggeessitu irratti akka hirmaatan waamicha dhiyeesse. Lakkoofsi uummata Ameerikaa waggaa 10 geggeeffamu kan bara kanaa je'ee bilaarraa eegalee akka itti fufus beekameera. Guutuun gabaasa kanaa akka itti dhiyaata. Waldaan hawaasa Oromoo Minisootaa hojiilee bara darbee hojjechaa ture ilaalchisuun hawaasaaf gabaasa dhiyeessee jira. Daayirektarri Waldaa Hawaasa Oromoo Minisootaa obbo Jamaal Xuufee yommuu gabaasa sana dhiyeessan akka himanitti waldichi waggoota 30 darbaniif baqattoota Oromoo simachuurraa eegalee dameelee adda addaatiin uummata gargaaraa tureera. Baqattoota Oromoo simatee gama hundaan gargaaruu irra ture. Haala siyaasaa biyyaa keessallee gama hundaanuu bira dhaabbachaa ture. Karaa gargaarsaa haa ta'u, advookasii haa ta'u yookaan siriira adda addaa bahee mirga dhala namaa akka biyya sanitti sarbamu balaaleffachuudhaan gahee guddaa godhaa ture jechuudha. Lakkoofsa uummata Ameerikaa bara kana geggeeffamu ilaalchisuun ibsa kan kennan dura ta'an boordii Waldaa Hawaasa Oromoo Minisootaa Dr. Obsaa Hasan lakkoofsi uummata Ameerikaa waggaa 10 akka geggeeffamu yaadachiisanii kan bara kanaas baatii eebilaarraa eegalee waan geggeeffamuuf hawaasni Oromoo Minisootaa keessa jiraatu akka bahee lakkaa'amuuf waamicha dhiyeessan. Census 2020 baatii April jalqaba isaa irratti kan jalqabuuf taa'u guyyaa 65 qofaatu hafe kun maali namni hundinuu akka lakkaa'amuuf everybody is to be counted. Lammaffaa baatii March keessa jechuudha. Baatii san keessa foormiin isaa akka nama hundaaf warca'u taa'u dubbate. Baatii May keessa yoo foormii tana guuttanii deebiftan taate hulaa dhufanii isin dadhaboo ta'an jechuudha. Foormiin tun akkamitti guutamaa yoo jennee wal gaafanne ta'e tokkoffaa karaa intarneetiitiin kun immoo akkuma barame waraqaa irrattis guutamuu danda'ama. Kun immoo telefoona isin bilbilanii sensasii isin gaafatan. Hoggaa isin gaafatan tokkoffaa jiraachuu keessan baruu fi lammaffaa ammaas namni lakkaawame humna poolitikaas biyya tana keessatti qabaachuu danda'a.
ammallee sensasiin kun waggaa godhamu maallaqa biyya tana keessatti akka kutaa Minisootaatti biliyoona 15 oliitu gara isteetaa kana dhufa sunis lakkoofsa uummataa irratti hundaa'a karaalee tolchuuf mana barumsaa mana hospitaalaa fi naannoo tana akka gaariitti miidhagsuuf illee environmental programmiif illee gargaaree jechuudha. Hojjetaan waldaa hawaasa Oromoo Minisootaa obbo Girmaa Hasan gama isaaniin hawaasni Oromoo sochii hawaas dinagdee biyya kanaa keessatti hirmaachuuf galmaa'ee eenyummaa isaa beeksisuun murteessaa akka ta'e himan. Gama biraatiin hawaasni marii sanarratti argame haala biyya keessatti adeemaa jiru irratti erga mari'atanii booda koree dhimma kana hordofu nama 5 of keessaa qabu filachuun walga'ii isaanii xumuraniiru. Egaa daawwattoota keenya oduun OBN International har'aaf qopheeffanne kanuma gama keenyaan nagaatti.